yaa bara akkanaa bara haati ilmoo fi harka isheetiin qabdee akkanatti dhaanaa qaxaqaxaa ajjeestu rabbii kan nu argisiise maal dubbanna omaa hin dubbannu jechuudha. Waan duudaa tanaa haa faradu kan dhaantu tuni haadha nama biraatii miti haadha jechuudha. Akkamitti ilmoo ofii ishiitii deesse haala kanaan ajjeesti jechuudha. Ilmoo lama lachuu lakkuudha kinoo haala kanaan akkanatti jechuudha qaxaqaxxee dhiiga afaan funyaan yaastee jechuudha. Sagalee isaanii dhugaa odoonii sagalee isaanii itti galchuu hin barbaanne jechuudha. Dhugaa bara akkanaa kana keessa jirra. Sagalee isaanii dhaggeeffachuuf dhugaa dubbachuu fi akkanattuu ijaan laalaa viidiyoo hojjechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Garuu adaraa isinitti haa ta'u, uummata adaraa isinitti haa ta'u. Adara bakka ishiin jirtutti haadha kana qaba. Maal ishiin rakkattee ilmoo kana akkana oo rakkattee oo maaloo mee ilaalaa waan ishiin godhaa jirtu baruutee ajjeeste bara hin ajjeesaa jirti jechuudha. Maa dhalte yookaan maa dhalte rabbi si haa gossu. Jirtu hordoftoota keenya nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa har'a waan nama gaddisiisu waan baay'ee keessa koona cabsee laphee koona daake jechuudha. Namumti daa'imman kana argeetoo lapheen isaa onneen isaa hin cabne namaa miti jechuudha. Inni seexana jechuudha. Seexanatu irra bulee haadha tanallee jechuudha. Rakkinoota garaagaraatiin akka ishiin daa'imman kana miitu akka ishiin rabbii ishiitiin waaqa ishiitiin wal loltu godhe jechuudha. Garuu immoo dhuguma dubbachuu fi yoo akkana erga rakkachuu keenya beekne amma nan beekati jechuudha. Akiiti biyya namaa kana keessatti daa'ima dhalatte jechuudha yookaan abbaan gatee kan irraa bade aarii saniif akkana gooti jechuudha. Garuu jechuudha ilmoo kana gaafa atitti xaartee wajjin baddee wajjin kuftee wajjin kaatee kuftee kaatee waa wayii argatta jechuudha. Uumaa biraa wayii argatta. Abbaan manaa keellee gaafa sirratti gatee deeme ilmoo kee akkamitti ajjeesti akkamiin akka maaltu akkanatti namaa rukutaa. Wayyoo sagalee isaanii sananii dhaggeeffachuun dadhabee maaloo yaa uummata maaloo adaraa TikTok irratti gadhiifame Facebook irrattis gadhiifame jechuudha. Adaraa sheer godhaatoo daa'imman lamaan tanaaf sagalee akka taatan ani dhugaa dubbachuuf waan hin jedhu hin qabu jechuudha. Waanuma hin jedhu na harkaa bade jechuudha. Namni akkamitti daa'ima ofii akkana godhaani akkamitti harka maaltu akkanatti ishiidhaa rukutee lafaan dhooftee jechuudha. Ol fuutee lafaan dhooftee gadi deebistee jechuudha. Dhiin afaan hin dachee jechuudha. Isa dhiisteeti immoo kaan itti deemte jechuudha. Kaan immoo isin liksite jechuudha. Maloo giifti tiyya maaloo kan rakkate guute kan meeqa jira kan maseenee rakkatu isaan hin kennitu. Maal yoo guddisa kennite achi gadi baastee namaan kennitu. Meeqa guddifachuu hawaa meeqatu daa'ima dhala dhabee rakkata. Ati garuu jechuudha waan lama si badhaase maaluma godha. Dhugaa waan lama badhaase ishiin garuu jechuudha akkana gooti. Bichaa rabbi haa dubbatu. Waan daa'ima kana sii kennee hin jira inni haa dubbatu inni haa faradu. Sagaagalummaatti warra dhala jechuudha. Warra akkanatti daa'imallee gubu kun sagaagalummaa warra fagaara isaanii walitti qabatanii taa'uu hin dandeenye jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qaama isaanii walitti qabatanii biyya ormaa kana keessa dalagachuu warra hin dandeenye jechuudha. Warra wanti xiqqishuudhaan gowwoomee mana madaamii gadhiisee bahee haala kanaan jechuudha. Har'a daa'ima kana sakkakti jechuudha. Saniinuu viidiyoo waraabaa. Rabbiin daa'ima kana haa dubbatu. Rabbiin daa'ima kana haa dubbatu. Dhugaa waan hin jedhu bakka ani maalin akka dubbadhu wallaale jechuudha. Uummata dhugaa baay'ee waan garaa nama nyaatu. Bichaa maal keessa akka jirru naagaluu dide jechuudha. Barri keenya bara akkamii akka ta'e. Yaa Rabbi nu baasi ati bara kana jala nu dabarsi yaa Rabbi waaqa daa'ima kana ati faradi jechuudha. Inni adabbii dhugaa siif haa kennu jechuudha. Haadha taatee gadaamis maali haadhallee ta'uu baattu daa'imman kanan amma namni dhalleeyyuu daa'imman kana akkanan godhu. Namumti hin dhalle garaa hin jabaatu. Garuu amma bara kana keessa Rabbi nama garaa walitti jabeesse dhageessanii akka namni wal miidhu daa'ima irratti akka namni miidhaa geessisu aaraas. Walda manfas qudus. Dhugumatti ani
laaluyyuu nan dadhabee ishiin akkamitti iyya isaanii san jechuudha. Iyya isaanii osoo dhageessanii iyya isaanii akka isaan garaa isin nyaatan akka isaan garaa nama nyaatan dhugaa dubbachuuf. Rabbiin daa'ima kanaa sitti haa faradhu. Waan daa'ima kana uume sitti haa faradu akka dhiiga isaanii lolaastetti bara baraan dhiigni kee haa lola'u. Waan akka dubbadhu wallaale dhiifama naa godhaa. Viidiyoo kana sheer godhaa adaraa.